Akka bultan dhaggeeffattootaaf fudhattoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaanii jedhama. Waaqayyoo gooftaan maccaa homtuu hin jiru iddoo jedhamu keessaa waan haaraa qaba. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa. Macaafa moototaa isaa duraa ba'u isa lamaffaa boqonnaa 3 irraa lakkoofsa 13 kaase. Elsaa'i yommus mootii Israa'eliin nuyi maal walitti qabna? Gara raajota abbaa keef gara raajota haadha keetii dhaqi jedhe. Mootiin Israa'el garuu nuyi mootota 3 kana harka Mo'aabotaatti dabarsee kennuuf kan walitti nu qabe Waaqayyo waan ta'eef waa'uu gara isaanii hin dhaqu jedhe. Elsaa'i immoo dhugaa Waaqayyo gooftaa maccaasa kan ani hojjedhuu fi ulfina Yooshaafeex mootii Yihuudaaf malee ani ijaan iyyuu sin mil'adhu, si arguus hin barbaaduun ture. Amma garuu mee nama kiraara rukutu anaaf fidaa jedhe. Namicha kiraara rukutaa utuu jiruu humni Waaqayyo Elsaa'iif in kenname. Elsaa'i immoo Waaqayyo dachaa kana keessaa boolla baay'isaatii qotaa jedhe. Itti fufees Waaqayyo qilleensi yookiis bokkaa hin argitan, haa ta'u iyyuu malee dachichi bishaaniin in guuta. Isin ofii keessaniif, saawwan keessaniif, horiin keessan warri kaanis bishaan dhugaatii hin argatu jedhee. Ameen. Haa kadhannu. Gooftaa nagaan nama bulchitee hirriba gaarii namaa laattee barii miidhagaa immoo ganama namaa laattu. Barii miidhagaa sagalee keetti dhageenyee gara jiruuf jireenya keenyaa dhaqnu kana waan nu laatteef si haa galatu. Guyyaan kun guyyaa ati lubbuu keenya ishee biyya lafaa keessa jaawwartu kana soortu. Guyyaa ati beelaaf dheebuu baaftee ishee yaa Waaqayyo gooftaa gara keetti guddifattu akka ta'uuf maqaa Yesus Kiristoosiin si kadhanna. Namoota fagoof dhiyoora dhaabatanii sagalee kee dhaggeeffatan kana laphee isaanii utuu hin tuqin hin gadhiisin, utuu argatin hin gadhiisin. Maqaa Yesus Kiristoosiin. Ameen. Mootichi Ak'aab kun raajotaa wajjin wal baddee qaba. Walii galtee hin qabu. Kanaan kan ka'e gara Elsaa'i illee dubbii Waaqaa gaafachuu yeroo dhufetti si dhaga'uus ijaan si arguus hin barbaaduun ture. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Yooshaafeexiif jedhee tanan malee si dhaga'uu hin barbaadu. Dhaqila gara warra Waaqa haadha keef abbaa keetii dhaqee. Ani achi hin dhaqu. Waaqayyootu walitti nu qabee mootota kana 3 harka warra Mo'aabitti dabarsee nu kennuufi. Kanaaf innumti maal nuun jedhaa, Waaqayyumti maal nuun jedhaa kan jedhu gaafanni cichee gaafatu. Mee mucaa kiraara taphatu kana naa fidaa mee Waaqayyoon faarfannaa jedhe. Inni kiraara taphatu kun dhufee sagalee bareedaaf qooqa miidhagaadhaan faarfannaa isaa gaafanitti gadhiisu. Elsaa'is duuka bu'ee faarfachuutti gaafanni ka'u samiin baname, hafuurri Waaqayyoo sara dhufe. Hafuurri Waaqayyoo battaluma isarra guuteen ergaa Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo sin dhufeef. Mee boolla kana baay'isaati dachaa kana keessa qotaa.
duumessan argitanii, qilleensan argatanii, bishaan garuu boollota kana hundumaa hin guutaa. Isa booda isinis hin dhugduu, horiin keessanis hin dhugaa, loltuun keessanis hin dhugaa, kan dheebote hundaayyuu dhuguu danda'aa jedhan. Duumessi hin jiru, qilleensi hin jiru, bishaan garuu dhufee guuta. Kun waan nama ajaa'ibsuudha. Kun waan nama dinqudha. Yookiin jallateen jallisanii hin finne, yookiin bokkaan hin roobne, yookiin gadi fageessanii boolla keessaa qotanii hin baafne. Eessaa dhufa bishaan? Mana galmee Waaqayyoo keessaa burqaa dhufa. Eeyyee, Hisqeel boqonnaa 47 kan ilaallu achi jalaa burqa. Achi keessaa burqa. Duumessan argitan, qilleensi hin jiru, milikkita oliif gad ilaaluun dhaqiinaa, hin guuta bishaan. Horii keessaniif, namni keessaniif, saanii keessan hin dhugaa isinis dhugdanii deebuu baatu. Waaqayyoo keenya isa lafa gogaa jiisu, Waaqayyoo keenya isa duwwaa guutuu gochuu danda'u, Waaqayyoo keenya isa waa gochuudhaaf sababii isa hin barbaanne, Waaqayyoo keenya fedhii ofii isaatiin ka'ee waan addaa uume, waan addaa gochuu danda'u. Hammam isa amannaa laataa nuyi? Hammam isa amananna? Hammam isa dubbii isaa dhageenya? Hammam duukaa cinna? Gaafa inni faarfannaa isaa dhangalaasee jedhu ergaan hin dhufe, hibboon sun hin hiikkate, bishaan hin burqe, hundumtuu dhugee dheebu'e. Waaqayyo gooftaan maccaa dinqii hojjechuudhaaf, milikkita garaa garaa agarsiisuuf yaalii goonuun hin godhu. Solomoonin kan caalu as jira jedhamu. Raajota kan caalu as jira jedhamu. Ni raajota caalu, ni Solomoonin caalu, inni Eliyaasin Elsaayin caalu, ni Nohen caalu. Mootiin Waaqaaf lafaa as jira. Fuuldura keenya arginee isa kadhanna, fuuldura keenya isa ilaalaa isa kadhanna. Eeyyee. Hin guutaa jedhe. Raajii dubbate. Lafa humtuun jirretti raajii dubbate. Raajota Waaqayyoo, hojjettoota Waaqayyoo, lubootaaf paasterootaa, akkasuma namooti ergama Waaqayyoo deemtan hunduu waan hin fakkaanne irratti waan Waaqayyoo gochuu danda'u dubbadhaa. Haala hin fakkaanne keessatti waan Waaqayyoo gochuu danda'u dubbadhaa hima gurra namaatti. Haala hin fakkaanne keessatti Waaqayyoon amanaa. Gabreeliin dhufee mucaa durbaa dhiira hin beenneen ilma deessan talaa jedhe. Maali? An dhiira hin beeku, naqataan hin jira malee dhiira hin beeku akkamitti jette. Beekumsa kee miti. Dhiira hin beektu. Dhiira beekuus hin barbaachisu kanaaf. Hafuurri Waaqayyoo si golbooban ulfooftaa ilma sin hindeessaa maqaa isaa si Yesuus jettaa. Waaqayyo waan hin fakkaanne akka jiru gochuu danda'a. Elsaabeex haadha manaa Zakkaariyaas jaartii maanguddoo jaarsa dulloomee arriinsaa lafa ga'u dhufeetu haati manaa kee ilma deessi jedheen. Jedhe jaarsi. Maal inni dulloomeera, jaartiin dulloomteetti kun akkamitti ta'a jedhee maqaa isaa Yohaannis jedhee maqaa baasee itti meennaan. Akka kun ta'u maaliinan beekaa jedhe chiki baay'inaan arraba sadhab godhee hidhe.
arrabni keenya kun kan isheen akka biddaa boba'aa ooltuuf sababa inni gadhiiseefi. Gaafa inni ishee qabe tokkoyyuu hin dubbattu. Hin qabeen. Qaddasuus lallabuu ishees hin dadhabeen inni isa jaarsa. Inni Waaqayyo itti dubbate jaartii maanguddootti jaarsa maanguddoo guddaatti inni Waaqayyo dubbate gaafa raawwatu gaafa sarraba isaa hiikame. Waaqayyo gooftaan akka mucaan talaa'uun beettutti dhiira bira dhaqanii akka ulfaa'an beetti isa miti. Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Duumessi hin jiru. Qilleensi hin jiru. Bishaan dhufee guuta. Namooti dhaabattanii sammuudhaan kana falmitanii mataa nama naannestanii mataa naannoftu malee waan geddartanis hin qabdani. Namoota amantanii garaa keessan qulqulluu Waaqayyo waan haaraa tokko godha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo dinqisiisaadha. Waaqayyo amanamaadha. Galaana Diimaa gaafa biyya mana garbummaatti ba'anii ce'anii kanumaan ceetu jedhe. Maal ijoo dildii hin jiru nooraanoo hin jiru akkamitti jedhe kanumaan ceetu. Reebassumaa itti naqee nu fixuudhaafi jedhanii addaani. Waaqayyo manaa baasee lagatti sin fixu bookoo caakkaa keetti sin fixu maal ta'e inni? Magaalaadhaa baasee dhaqee sin fixu Waaqayyo. Si golga, si oolcha, harka isaa si agarsiisa. Museen waa yaada Waaqayyo argateera saabiteef isin yaa saba Israa'elee hin iyyinaa hin gunguminaa waciinaa calluma ilaa dhaabadhaa. Hojii Waaqayyo ilaalaa. Waaqayyo wanta inni isin hojjetu dhagaa ilaalaa. Warra amma isinitti lafa dhaadatan kana bookkisan kana lammaffaa deebitaniin agartanii. Hin dhidhimu isaan dhidhimsa Waaqayyo jedhe. Balbala banee laga bishaan akka gorroo dhaabee. Kanas namooti saayinsii loojikii barbaaddan isiniin galu isiniif nama Waaqayyoon amanuuf ta'a. Nama Waaqayyoon amanee hin godha jedhuuf ta'a. Namooti tachi gochuu barbaaddan dhaqa waan tachi ta'u tachi godhaa malee waa'een amantii tachi hin qabu. Hin amanta. Hin amantaa amantii kee booda tachi hin dhufa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Galaana banee jala ceesee isa fokkoraa sirbaa dhufee maggaaraja jalaa fuudhee dabarsee haree laga keessa gadi fuudhee sokke. Karaa hin danda'amne ceesisa. Laga hin danda'amne ceesisa. Duumessaa fi qilleessa hin barbaachisu. Jallisii as qabuun barbaachisu. Waaqayyo dinqisiisaadha, dinqiidhas. Dinqiis hojjetaa. Eewu maqaan kennaan maqaa koo maa itti goota maqaan koo dinqiidha jedhe. Inni maqaan isaa dinqii ta'e sun dinqiin suni dinqisiisaan har'a mana kee dhufeera. Si dinqifachiisa, biyya dinqifachiisa, waan ta'e hin beekne taasisa. Dubartiin tokko gaaf tokko waldaa Inxooxxoo keetti dhugaa baati gaaf tokko dubbadheera. Mana kee hidhattee ciiftee otoo hin beekiin opereeshinii yommuu godhan maatsanii ishee keessaa baasan. Maatsanii keessaa baasanii eegga fayyitee booddee abbaa manaa isheetti gaafa himan hin maraatte isheen. Hin cannaqamte. Abbaa manaatu dhiphate.
Isheen haayi maatsanii baaftanis dhiiftanis ani mucaanaan godhadhaa itti isheen maal attam amanuu hin dandeessan warri hakiimii taatanis dhugaa qabdu amanuu hin dandeessan loojikiis hin beektanidha maatsanii baaraan hin jiru waan isin beektanidha dhugaadha beekumsi keessan dogoggoran qabu. Namoota waan akkasii akka saayinsiittan amana jedhaniif hin rakkattu. Nama amanuuf minim ይሆናል. Wantumti hin taane hin ta'a. Dubartittiin hin ulfoofte maatsanii eessaa fidee keessa kaa'e aaraa uume bakkeetti guddise I don't know. Addabaabaayii gubaayii bahe biyya bakkee mana guutee taa'u keessatti dhugaa baate kunoota lama jettiin jette. Warra akka maatsanii ishee bahe beekanii wajjin dhaabattee dhugaa baate. Haa beekwana isiniif galuu dhiisuu danda'a. Ta'eera bakka isheef. Sintaan ittiin jechuu hin dandeessu waan isheedhaa ta'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo dinqisiisaadha. Duumessi hin jiru. Qilleensi hin jiru. Bishaan boolla kana guuta. Mana kee sababi hin jiru. Haalli hin jiru. Wanti ta'e hin jiru. Waaqayyo garuu waan hin taane wanta sammuu namaa ol ta'e waan dinqii raawwata. Waan hin eegamne waan hin abdatamne. Hindeessa kaa Maariyaamis, hindeessa kaa Elsaabeexis, hin ce'ani kaa galaanas, hin dhufe kaa bishaanis hin guute. Waaqayyoon amanna nuyi Waaqayyo jiraata. Bira keenya nuuf haa eebbisu. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos duumessi hin jiru. Qilleensi hin jiru. Rooban argitanii. Boolla kana garuu dhibuu kana keessa bishaan hin guutaa. Isin dhugdanii isin irraa hafee mootonni sadan kun dhugdanii isin irraa hafee loltuun keessan dhugdanii irraa hafee horiin keessan dhugee garaan lafaan ni gogaanu hin dhugaa. Jedhee garbichi kee. Jedhee immoo namni hin ta'e. Garboonni kee waan isaan jedhan jedhamee hin hafu. Hin raawwata malee. Kakuun kee kakatamee hin hafu. Galma ga'a malee hin raawwatama malee. Maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa maccaa. Maal yaada laata obboleessi koo? Maal yaaddi laa obboleettiin koo? Harmeen koo? Obboleen koo? Dargaggooliin kun saayikolojistoonni si'anaa kun maal yaadu laata? Ati sana garasi. Ati hubeef beekumsa namootaa kana garasi. Dinqii raawwatta. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Warra dheebote kana dheebuu baaste. Warra harka diinaatti kufuuf ka'e kana hin oolchite. Diinota isaanii wal nyaachifte. Dheebuus isaan baafte. Namooti baay'een dheebuu guddaa qabu waan dheebotan baay'ee qabu mana isaanii kee ta'anii biyya hambaa kana ta'anii biyya kana kee ta'anii baadiyyaa magaalaa ta'anii waan sirraa dheebotan waan si biraa beelaan qabu gooftaa. Saba kee beela baasi dheebuu baasi daara baasi. Gidiraa abdii nama kutachiisu kana ija isaanii duraa fuudhi. Waan haaraa raawwadhi. Mana keenyaaf bara keenyatti waan dinqisiisaa ta'e raawwadhi. Maqaa ilma keessa dinqii godhu sana Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaaf jettee. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Naatinaa Elboonjaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa ergaa ganama kanaa yommuu xumuru duumessi hin jiru, qilleensi hin jiru. Sababan barbaadin inni Waaqayyo jedheen ta'a. Guyyaa gaarii.